Gaafiin torbaffaan gaafii jaalalaa eenyutu dura gaafatee gabbara meeqa baastanii maatii fi jedha. Jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota Dambal Miidiyaa sa'a namni alaamanni akkam nagaa keessanii nuti nagaa keenya dhiifama isinirraa baduu keenyaaf. Akkasumas guyyaa har'aa kana viidiyoo addaa tokko qabannee siif dhiyaannee jirra. Viidiyoo kana keessatti gaafiif deebii biyya keessaa gara Bargamaa geessinee jirra. Maatii Walaabarruu jedhamu YouTube chaanalii mataa isaanii qabu. Maatii kana wajjin gaafiif deebii jajjabduu tokko gaafannee jirra. Gaafii kanarraa waan hedduu akka barattan abdii keenya. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanalii keenyaa dhuftan immoo kun Dambal Miidiyaadha. Dambal Miidiyaa saabskiraayib gochuudhaan maatii keenya taasisaniin jenna. Akkasumas yuutuubaroota amma isin gaafii deebii wajjin taasifne kun baay'ee jajjaboodha. Waan gaarii hojjetu muuxannoo irraa barattu waan isin barsiisu. Keessumattuu biyya ormaa jiraatuun chaalenjii akkamii fi bu'aa akkamii akka qabu waa hedduu isiniif qoodu gaafiif deebii kana keessatti. Kanaafuu waa hedduu irraa barattu jennee waan yaadnuuf gaafiif deebii wajjin taasifne qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hordoftoonni koos chaanaalii isaanii kana akka saabskiraayib gootanii maatii taataniif abdii kooti. Liinkii isaanii diskiripshin booksii jala isinii kaa'aa asuma jala seentanii saabskiraayib gochuudhaan maatii ta'aa fi jajjabeessaa isiniin jedha. Waan muuxannoo jireenya ofii irraa ka'anii waan hedduu isiniif qoodu waan ta'eef isin fayyada jennee waan yaadnuuf gaafiif deebii kana isiniif dhiyaannee jirra. Kanaafuu turtiin keessan hanga dhumatti akkan wajjin turu abdii keenya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii kuni maatii Walaabarruuti. Har'a Dambal Miidiyaan carraa nu kennee carraa bareedaa nu kennee asirra nu dhiyeessee jira. Kanaaf gaafilee Dambal Miidiyaa irraa nu dhiyaateef deebii isaanii tokko tokko isaatiin isinii kennina jechuudha. Waan immoo warra maatii Dambal Miidiyaatiin akka wal barannu abdii qabna. Nuunis akka wal barattan akkasuma abdii qabna jechuudha. Kanaaf gaafilee keenya tokko tokkoon deebisuuf dhiyaannee jechuudha. Kanaaf asumaan baay'een dheeressinu garuma gaafichaatti tarra. Gaafiin calqabaa maal jedhaa maqaa keessanii fi iddoo itti dhalattanii guddattanii jedha. Carraasii dabarsiree. Ladies first. Abbaa warraa osoo ta'e bareeda ture. Carraa eeganaa dabarsee chaanal keenya nu beekuu dandeessanii warroonni maatii isaanii daawwattanii. Maqaan kun Najaat Kimoon jedhama. Iddoon dhaloota kootii godina Arsii Lixaa magaalaa Galaba Saasaati jechuudha. Ijoollee Arsii Lixaati. Maashaallah. Anillee Abbaabbuu Abdulqaadir Muhammad jedhama. Kan itti dhaladhee godina Arsii Bahaa aanaa ganda Booree Cilaaloo aanaa Xiyyoo keessa jechuudha. Kanaaf magaalaa xiqqoo Booree jedhamtu jira naannoo sanitti dhaladhee. Achumatti haga tokko guddadhe jechuudha. Maashaallah. Dhaloota gaarii nuuf haa ta'u keessanillee tokko tokko silaa isinirra deemnee isin gaafanna. Amma tokko tokko gaafuma mana keenya dhuftanii. Gaafiin lammaffaa maal jedhaa erga gaa'ila yookaan ol fuutanii waggaa meeqa geessanii ijoollee meeqa qabdu jedha. Ijoollee meeqa qabdu? Anutti adeemsisuun haadharraa bareeda wanti kun erga gaa'ila raawwanne alhamdulillahi bubbullee jirra karaa galanni kan rabbiiti amma waggaa 7 adeemaa jirra jechuudha. Akka biyya keenyaatti immoo 2009 ijoollee 2 qabna dhiira tokkoo fi shamara takka Suleemanii fi Nabiilaa jedhamanii akkas jechuudha. Akkas isinii deebiftee kaaga biraa kan xumuree asii jala. Inni sadaffaa maal jedhaa gara Ameerikaa yookaan USA'tti akkamitti deemtanii eenyutu dura deemee jedha. Ati deebistuu gara Ameerikaa calqaba anatu dhufe ani immoo akka itti dhufe maatii kiyyatu as jira. Abbaan kiyya ispoonsara naa ta'ee sababa sadiin as dhufe jechuudha. Abbaa keetu si waamee jechuudha. Abbaa kiyya na yaame bara 2011 akka warra Habashaatti dhumarra. Abbaan kiyya na yaame biyya kana dhufe achi booda isii waliin wal barannee isii immoo ani ispoonsara ta'ee fi akka haadha manaatii waan taateef jechuudha. Abbaa warraa ta'ee na fudhate. 20 isiin as dhuftee jechuudha. 2019 last year. 2020 maal jechuudha akka nama Desembarii. New Year senator. So akkasitti cheensiidha jechuudha wanti tokko dhufe.
tokko tokko waamee. Tokko tokko waamee akkasitti. Kanaaf inni yeroo dheeraas turee jira. Ani immoo akkas dheeraa waan jedhamu miti. Ofiina caalaa bakka biyya baratteerti. Aayitoon xoxoqqee maafi daawwattoota amma gara gaafiitti adeeme. Kanaaf gaafii sadaffaa isa gaafiin arfaffaa maal jedhaa hojiin keessan yookaan profeeshiniin keessan maalii jedha. Okay, hojiin kenna ani biyyatti barnoota information technology xumuree graduate godhee dhufee jira. Haa ta'u malee biyya kana eeguu dhuftanii haadha eegataatanitti argitanii ijoollee xixiqqoo iskuula hin geenne yookiin immoo of hin dandeenye eeguu qabaatan dirqama eeguu qabdanii yoo faamilii isin bira hin jiraanne. Kanaaf yeroo ammaa kanarratti ilmaan kan koo guddifataa jira dirqama jara qajeelchee yoo guddisee dalagaa ka dhuunfaa tokkooti kan san irraa nafee biizinesa dhuunfaa keenyaa ni qabna. Chaanaala keenya warroonni beektan argitaniirtan jennee ni yaadna. Ka isaa immoo isumaaf dabarsa. Hojii ijoollee guddisuu hojii laafaan seenaa. Maaliif ka beekutti hojii overtime hojii akkaan baay'ee jabaa ta'edha. Dhugamatti gara kanaan ana caalaa hojjettedhaan yeroo hedduu isiin na bira jirti osoo hin taane haqumatti maaliif ijoollee guddisuun waa baay'ee barbaachisaa ulaagaa baay'ee barbaachisaa obsa qabaachuu barbaachisaa jajjaba ta'uu barbaachisaa kanaaf asumaan harka naadhayaa fi innis numa guddisa ta'ullee garagara haata akkuma dura jette san haadhaa fi abbaan garagara haati argitee riqicha jireenya fuuldura ijoollee sanaati jechuudha. Waan baduu irraa karaa sirrii akka qajeelan ganamaa galgala bira turtee waan jettuuf barsiisuu karaa sirrii irra qajeelchuu ijoolleen haati qajeelte. Amma maannaan ta'e kiiloon kiyya dabalee yoo xiqqoo. Dabalee gara kiyyatti yoo deebinu ani barnoota digirii jalqabaa asuma US keessatti bara 2020 mechanical engineering eebbifamee 2022 immoo masters in business administration degree lammaffaa jechuudha fudhadhe. Baruma san keessa hojii argadhe hojii mechanical engineering yookaan immoo degree kiyyeessa jalqabaatiin hojii argadhe kaampaanii guddaa tokko keessa akka diizaayinaraatitti HVAC system yookaan immoo AC system isa jedhamu san MPE jedhanii isa hojjedha. Hojiin professional argitee isa kana jechuudha. Inni immoo yaa business nillee jira cinaa irratti. Gaafiin shanaffaan maal jedha? Kaayyoon isin YouTube yookaan immoo viidiyoo hojjettaniif maali? Viijinii yookaan mishinii isa kaayyoon isaa sababni isin waan kana dhaabdaniif maaliifi jedha. Okay, sababni nuti miidiyaa kana banneefi maaliif beektanii yeroo hedduu miidiyaa namaan ilaalla afaanota addunyaa kanarra jiran hedduudha haa ta'u garuu immoo namni hunduu karumatti dhiyaatu yookiin afaanumatti ofii beeku kana daawwata afaanota raadii amma afaanota habashaa afaanolee kanneen yeroo ilaallu wantoota nama barsiisan argitee wantoota hedduu barnoota irraa fudhanna jettee yaadduun argita. So afaan keenyaan immoo waan akkasii argachuuf xiqqoo bu'aa wayii nama gaafata akka nu ilaalletti maybe namoonni biraa ka beektan jiraachuu dandeettanii. Kanaaf nutis afaan keenyaan maaliif kaan hin barsiisne afaan keenyaan waan faamilii tokko keessatti bultii tokko keessatti laayifii biyya ormaa keessatti adeemamu wantoota jalqaba dabarsine kana dura gosoota nyaataati yookiin hojiilee harkaa turanii garuu immoo hanga qaamaa as baane jireenyuma dhuunfaa keenya argitanii ganama galgala faamilii tokko keessatti wantoota dhugaadhaan raawwataman yookiin gurraan dhageenyu kamiinuu bifa diraamaatiin gorsa dhugaa lafa jirtu hojjechuuf adeemne wanti kun immoo namoonni hedduun immoo irraa ilaalanii baratanii galatooma warroonni jedhanii keessaan nu barreessanii nu jajjabeessanii bakka dogongorreellee nuuf himan hedduutu jira keessattuu namoonni biyya kanaa kan akkanumaanuu ilaalanii akka saahibaatitti illee nuun faamilii ta'anii jiru jechuudha. Afaan maal jedhaa isin lamaan keessaa eenyutu obsa qaba yookaan dafee aarii baay'isaa jedha. Thank you. Laal daawwattoota dambal miidiyaa namni akka isa aaruun jiru. An nama akka isa aaruu argee beekanatti fakkaatu obsa hin qabu. Danda'ee aarii dandamachuu hin danda'u jarjarsuudhaan aaraa maal jedhee isinitti mana hiraarse.
Isiin obsaa hin qabdi. Yeroo dubbina nama dhugaa. Dhugaa miti. Inni taphatee dhugaan Obsii gosa garaagaraatti jira. Yeah. Obsii yoo ati namni waasiin jedhee yeroo sanitti jechuudha. Moomentii san keessatti namni waasiin jedhee obsa dadhabdee yookaan loltee yookaan aartuu fi obsi jireenya keetii garaagara. Kan jireenya baay'ee ulfaataadha. Obsi jireenya keessatti baay'ee ulfaata. Maaliif bu'aa bayii hedduutu jira. Waan hojjettu kanatti takka kufuu dandeettaa bakka kufte sanii hafuu immoo hafuu osoo hin taane immoo achii ka'uu danda'uu qabdaa miti. Akkas gootee bakka barbaaddu san ga'uuf immoo obsi jabaa si barbaachisa jechuudha. Obsi gara jabeenya qabaachuu qabdaa. Boksii ala yaaduu danda'uu qabdaa. Waan kan kee argitee ofafuu kana qofa osoo hin taane gamana kan kee ilaalaati. Tana keessaa achi baatee jechuudha. Rakkoo san keessaa baata. Rakkoo san keessa bahu obsa jabaa si barbaachisa. Gaafiin torbaffaan gaafii jaalalaa eenyutu dura gaafatee gabbara meeqa baastani maatii fi jedha. Gaafii jaalalaa eenyutu dura gaafate beektanii teenna dubbiin faallaadha. Yookiin ajaaj miti yookiin abbaabbuu miti. Yaada faallaa nu godhin. No faallaa jennaan argitanii nu lameen gidduu silaa waan adda. Faallaa otoo hin taane adda. So maaliif akkas isiniin jedhee anaa fi abdiin kan wal barree faamilii irraanii faamiliin kiyyaaf kaisaa as jiran jechuudha. Kiyyaaf kaisaa sirrii walitti dhiyaatanii wal jaalatanii jaalaluma keessa kan hin beektanii arsiin yoo wal jaalatte. Jaalaluma isaaniitti nullee waliif fidee jechuu garaagaraati. Yaa waliif dhufne bas an biyya jira inni as jira bilbilumaan wal baranne haala amala keenya wal gaafanne waan gara kaanii wanti faamiliin dirqiidhaan nu dhiibee ka isaa yookiin kiyyaa kana gootan malee jedhe hin jiru. Haasawuma keessa walii hin galle sana booda ka rabbiillee dura walii nu qadare itti adeemne malee wanti piroomis yookiin jaalala ati na gaafatte yookiin ani isa gaafatte hin jiru. Gaafii 8ffaan mudannoo addaa US keessatti isin qunname yookaan viidiyoo rikoordii yeroo gootan ta'uu danda'a jedha. Mudannoo akkas wannaallee osoo hin taane mudannoo akkas argitee baay'ee ajaa'ibsiisaallee osoo hin taane. Waliin gaafii nama akkasii mere. Waliin kan jirru kan anaafatillee yeroo maraa yaadannu yeroo Nabiilaan dhalattuuti. Akkasii mire yeroo Nabiilaan dhalattu namni bakkee ani ture bakkee nu turre bakka yuunivarsiitii ture magaalaa xiqqoo baay'ee xiqqoo Ameerikaa keessatti argitee bakka namni keenya hin jirre namni Habashaan jiru eenyu jiru namni nu beeynu hin jiru. Kanaaf Suleyman yoo san hin jira waan ta'eef xiqqishaadha. Babbiin yoo san waggaa lama. Waggaa lama daa'ima xiqqaadha. Kanaaf isii halkan walakkaa ciniinsuun qabde yeroo ciniinsuun qabdu ani daa'ima gara kaa'uun qabu ofimmoo fuudhee hospitaala geessuu qaba. Daa'ima kana harka qabattee biyya kanatti immoo ijoollee yoo dhalattu kooraa konkolaataa qabattee deemuu qabda. Yaa ka daa'ima keessa kaa'an qabattee deemuu qabda. Uffanni haadhaa akkasii, uffanni daa'imaa akkasii. Kanaaf jara harka tokko qabadhee kaan dugda baadhee mucaa immoo carqima qabadhu jedheen isii harka tokkoon deggafe. Akkasitti deemnee. Ani immoo wanti ani hin daganne maal caammaan akkana fuuldura isaa jira gaa'is. Caamsan bakka ariifatee beektan yeroo jalqabaatiif argaa waan akkasii anillee yeroo jalqabaatiif biyya Oromaa keessa bakka inuu faamilii wanti jedhamu hin jirretti carraa akkasii argadhe maaliif mucaa hangafaa kiyya biyyatti waan argadhee dhufe. So caammaan isa jala akkana jira. Caammaa kana fuudhi jedhan caammaa kana arguu dhagaan immoo gajjabee fuudhuu hin dandeenye. Yaale hin dandeenye. Rifaatee egaa manaa baanee mana yaalaa geenne illee balbala silaa seenuun dhiisee kama dura beeku kana bira taree naannawee itti deebi'e. Kanaaf mudannoon biyya Oromaa gisee faamiliin nama hin jirre nama mudatu waa hedduudha. Of keessaa wanti tuni miseejii addaati. Mudannoodha garuu immoo wanti ani irraa baradhe yoo jiraate namni yeroo kamuu nama malee akka toluu hin dandeenye nama wajjin jireenyi akka barbaachisaa ta'edha. Maaliif gaafa sana osoo amma nama bira jiraannee namni nu beeynu namni keenya osoo achi jiraate sila bara yeroon sun I think COVID dhalli daa'ima iyyuu hin seensan. Hin seensan nu didanii kadhallee eeggataa jedhanii akkasitti bareetti
gatinaan jechuun itti jara wallollee akkasuma seesa yoo gana emergency seentee achi deebitee gana achi baatee foddaa konkolaataa balbala qacuuf yoo san argite. Dhumarratti dhaamsa yoo qabaattanii yookaan immoo gaafii yoo nuuf qabaattanii jedha. Dhaamsi gaafii miti dhaamsi akka dhuunfaa kootiitti qabu argitanii jireenyi ilmi namaa kun egaa dhalatee guddatee booda chaalenjii baay'ee isa mudata. In dhalataa hin guddataa yeroo wayii booda immoo uf beektaa faamilii irraa achi ni baataa. Ni jijjiiramatee fuuqqastaa maaf namaa gadattee gaafii ofiitumtaa wantoota hedduutti dhiirallee haa ta'u shamarrallee waan saaladdan qoonni wantoonni jireenya keenya keessa mataa nu hiraarsanii jiru. Garuu yeroo akkasiisan argitee amma yeroo kana dargaggoonni lafaa dhufoon kunniin gara hin taanetti yeroo adeeman argitee yookiin gara maal kan suusii yookiin immoo gara hin taane iddoo adda addaa bakka silaa hin filatamne bakka silaa deemtu odoo hin taane bakka silaa hin filatamne bakka akkasii carraatti godhatanii waan akkasii yookiin immoo mallaqa barbaachaaf wanta amantaa isaaniitiin aadaa isaaniitiin wantoota hedduu faamiliin isaanii quba hin qabne of dhoksanii faamilii biroo gahan immoo faamilii fakkaatantu jira. Kanaaf waan akkasii irraa immoo isin of qusachuudhaaf teettanii yeroo ofiif kennitanii waan keessa jirtan waan isin mudate waan namoota isin dura mudatee irraa baratan yaadattanii eenyu anaa gadi laayifii ofii amma irra jirtu kana keessatti anaa gadi hoo eenyutu jira anaa gadi nyaata wayii jijjiirachuu barbaadde ka nyaateen bulle akka jiru beekuu qabda uffata eegguu jijjiirachuu barbaadde ka uffateen bulle ka sanuu dhabe ka keetittuu hawwu namaa ol ta'uu kan kee yeroo kamuu hin dagatini abbaa feetii ta'ii sadarkaa feetii kamuu irra jiraadhu jireenya keessa jiraatu san keessatti namaa gad gootee osoo of hin ilaalin eenyutu anaa gadi duuba achi deebi yookiin immoo bakka jalqabarraa kaatisan tasumaa jireenya kee keessatti hin dagatin yookiin immoo eenyu anaa gadi hin dagatinii isa jechuun isinii dhaamuun barbaada kan dhaamsi qaba. Maashaallah dhaamsa bareedaadha gaa kiyyaan ani siin ufitteerti inni biraa immoo namni nuti akka Oromootitti nama guddatuu barbaadu nama hojjetuu barbaadu nama lafaa keessattuu dargaggeewwan lafaa dhufaa jenereeshinii lafaa dhufaa kana wal qarqaarree bakka guddaa akka ga'an gochuu aadaa godhachuu qabna. Keessattuu amma karaa miidiyaa kanaan miidiyaalee adda addaatti laa ta'u dargaggoota hojiitti kaka'umsa qabantu jira. Aadaa ofii argisiisuu fedhantu jira. Afaan ofii barsiisuu fedhantu jira. Yaada hedduu taalentii hedduutu uummata keenya keessa jira. Waan akkasii yoo argitan wal jajjabeessuu, wal cinaa dhaabbachuu, wal gargaaruu aadaa haa godhannu. Egaan hordoftoota keenya viidiyoo kanarraa waan hedduu akka bartan abdii keenya akka isinitti toles nan hubadha. Chaanaalii isaanii Walaa Barruu subscribe gochuudhaan matiitaa fi jajjabeessaa Oromoon keenya sooshaal miidiyaa kanarratti waan bu'aa qabu warra hojjetan hunduma isaanii deemaatii kan TikTok follow gochuun kan YouTube hojjetan ammoo subscribe gochuun akkasumas Facebook irratti illee wantoota garaagaraa poostii kan godhan ammoo follow gochuudhaan hordofaa isin jenna. Social media waan gaarii yoo fayyadaman bu'aa guddaa qaba. Waan badaadhaaf ammoo yoo fayyadaman ammoo gara hamtuutti nama geessa waan ta'eef nutis waan isin fayyada jedhu kana isiniif waan qabannee dhiyaannee isinillee waa irraa hubattan jennee waan yaannuuf qabannee isiniif dhiyaanne. Waan hangamaan wajjin turtaniif baay'ee tokko galatoomaa isiniin jedha. Amma booda isinirraa hin bannu viidiyoo yeroodhaan poostii isiniin goona waan ta'eef chaanaalii keenyas subscribe gochuudhaan nu wajjin turaa isiniin jenna.